ijatana honola nagarta ummata kun sinargu nagarte insan fakkaadda ture ijoolleen tiyyaa sagaletti ala jirti bakka guddaan qabshir mataatti sinimeetrii yookaan ijoolleen tiyya ilaamatti illee nan beekne sagalee tiyya beekan malee natti hin dhiyaatan bakka humna dheessan foon asirraa fuudhee ija lameen tana jittuu kaayee nyaara kana gad deebisee jechuudha. Nyaara eegas booda qubaan fuudheeti ija tana keessa akkanatti na rige. Ogguun ija tana keessa akkana qubaan na rige ija takkitti tana kanneen fitumaan takkana ija tana honola nagarta ummata. kun sinargu Nagarte ija kana kanneen fitumaan kan akkana qabaddee harka tokkoon laafirraa banee jechuudha. Hanga kana gubadde jee gizeen iyyuu zaa sagalee namni hundi rafuu jirani. Malee eessuma kiyyaatiin deeme. Ani akkootiyyaan na guddise malee eessuma kiyyaa mana abbaas hajaamu dhaqe. Achirratti abbaasee keenya gubadde balbala ulaana raabanii jeeti akkana karradhee. argaan turre yeroo sana jikeen arguun In argue ijji kiyya achumatu ijji namaatu bishaanii achuma yaa'u jirti jechuudha. Osuma yaatuutiin zaa sagalitti hamiilaan bakka dachiin tun layyaan fakkaatti. Ogguun deemu. Alla gubadde abbaasee keenya ulaan raabanii ulaa jee kanatti gideen da'u. Dura jaartii isaa Oromiyaatti jaamtu dammaqeena raabanii ulaa yeroo sanitti. Hogguu isiin ulaana raabante alla maali obsitu jettee ayyaantu obsitus naan jettee akkumatiyya maqaa kiyya lamaan qaba ture obsitus naan jettee ayyaantus naan jaanii bakka hojiiti mana barnootaatitti ayyaantu naan jaan mana keessatti obsee naan jaan beekta alla maal taate obsee hogguu jettee kana gabbaatu ani bifti tiyya yeroo sanuu jijjiiramtee jirti bakka.